waan jiru hin dubbatte rakkoo tokko hin qabate dubbachuu dandeessa booniyye ituu isheen hin dubbatiin ani immoo nan dubbadha namni tokko akka islaamaatti kakuutiin hidhamitiire kan inni amanamu namni tokko wallaahi jedheennan wallaahi nama muslimaa tokkoon qeebalama shakkii kana akka shakkiitti fiddan miti waan kana ergasin akka shakkiitti fiddanii yoo shakkiin kun narra hin jiraanne tarii isinittu waan biraa ta'uu danda'a kan koo rakkoo miti wallaahi billaahi tallaahi rabbii lubbuun kiyya akkasaa jirtu natti haa ta'u ana akkasii duukaa sin qabu ana kabbuleetti kiyyaatti ni ilaala yeroo kamiyyuu booniyyee qofa miti namoota hedduu namoota gama islaamummaa dhufan Ahmad baran akkasin jenne biti sin galle baran mallee fuuteeti akka waa waliin hariiroo waliin qaban osoo hin ta'in nama tokko jaalatan timuudhaaf gartee qopheeffataa wanni jiruutti qopheeffatee karaa bareedarra kaatee guyyaa tokko waan kana mara raawwadha jo'uu takka fakkeessitee jechuu barbaadetti malee hariiroo wajji jiraa wal qofa qabdanii maarreessanii miti bara. Ijraami si galee yaanni kiyya. على كل حال الفات حبيبي شكرا مش ما جت ماتش خلي إبسام برجع في جافة تجرا بونية نما فرا دبتو وانا تدبستيس وانا تسنجش الجرتوس دعا جرتيمي أما يصيرتي يو ديفني وريدا دعا يصير دبتو عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جتنا فيادا ميودو بونيا ندبان نليا السلام ورحمة الله وبركاته مالي صدا مريو جالة ركنا كبا أجالة تمارا ترور رفتري كنا ما تكركون كبو جالة اللي نمدينتي مدى سن اللي نفيسا ركنا كا مداتم قايتم مداتم Ichun ka video Mucaan bareedu tana ta'u jira madaan qabdu fuularraa qashtii tana ta'u jira madaatan fayyisa. Lakki akkas hin jenne. No ana afaan Oromoo walii bira kutaan beeku madaa sanillee ni fayyisaate madaatan fayyisa. Ulfaadhu kuno ustaaz bayaaniin abaaree itiin viidiyoo maxxansee kalee fidhee gadda ka deemu akka dhiirri tokko siin baane eessi abaare jedhaani jira. Sunillee fayyitii du'aa godhuu fi jiran walitti dhiisa. Afaan Oromooti. Ramushaa dubbii kana kam jettati? Kun karaa wallahi maashaallah nanti alhamdulillah harka dhoonnee jechuun maali ennaani wallahi yoo wal jaalatan illee das na jaan maata akka uumiin qabu wallahi lazim. Ibsa dubbii akkanaa keessaa baaba. Ibsa yoo isiin dubbatte hoo mee isii faa kana innis amma dhufe kunis dubbii bareecha jeetiin idura dubbatu jee irraa usne dubbii walaa ku jira salaabooniyeef dhiifne akkam jettan Khalifo. Dubbattu ayi. Wa alaikum salaam. Salaam. Haadha manaatiif beeka gartu maaliif beenu teefii keessummaadha har'a dhufne. Ana rakkoon qabu abshir booniyyeen san booda naa dubbattu. Akka booniyyee dubbatu ni naasoo waan rakkoon qabu haa dubbattu haati manaati. Ibsaa galatoomii si boodaan dubbaddaa. Dubbadhu siin jetti ishiin garuu booniyyee dubbadhu mee yaanni keeti sirratti dhiifne gaama siitti walitti nu laaluu jira walitti neettee adda baasuu tana gizee maraati walitti neetteetuma teessee ilaaltaa miti adda baasinu tabiraatu. Jalqaba irratti Ustaaz Ahmad anaaf obboleessa kiyya. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf obboleessa kiyya waliin dhaladhee caalaa anaaf Ustaaz Ahmad baay'ee obboleessa kiyya natti dhiyaatu na gorsu. Kanaaf quuqamullee kan tuqaa kiyyallee hin jaalanne akkasumallee ani hin beeku amma maal akka isaanitti dhufee Ustaaz Muhammad Bayyaan wajjin akka walitti bu'an hin beeku malee duraan baay'ee rileeshinii bareedaa waliin qaban ture amma garuu maalitti akka walitti bu'an hin beeku. Itti aansuudhaan ibsaan duratti ammaati Muhammad Bayyaanitti deebi'uu barbaadamu jettee na gaafattee jirta. Duratti illee Ustaaz Abu Sabraddiin isaan waliin haasaa jiranii waan akkasii jedheetu gaaffii dhiyeesse natti fakkaata. Ani Ustaaz Muhammad Bayyaan yoo waliin dubbanne illee obbolummaa waliin qabna, oromummaa waliin qabna. Anaaf isa ka jalqaba walitti nu fide bultii osoo hin taane diin rabbi irratti walitti dhufne isa biratti hin baradha ture. Saniitu walitti nu fide. Dammoo bultiin kun hin taane gargar baanii jira kun hiree rabbiiti. Kanaafiyyuu aniif inni akka hawaasni yaadutti yookaan immoo akka namni yaadutti akka diinaatitti wal ilaaluu hin qabnu.
malee borulee iftaanillee akka diinaatti ta'aniif Muhammad Bayyaan waliin ilaalu. Akka nama musliimaa tokkotti akka obbolaa diinii tokko qabannutti wal ilaalla. Akka nama oromummaa tokkotti wal ilaalla malee ani sarraa gargar ba'e inni nikaan keenya jiru. Abbaa manaa kiyya miti haadha manaa isaa miti garuu akka obboleessa kan koo musliimaa tokkotti sin ilaala. Irraallee akkasitti akka diina kiyya tokkotti irraa fagaachuullee hin fedhu soo omaanan goone waan ta'eef. Innis akkasuma akka obboleettii isaatitti na ilaala. Yoo darbee yoo ni isaa akkanatti silaalu isaa ni beekna. Bakka jechuun akkasi haa ibsaa akkasi bara. Inni haadha manaa qabaami amma bultii qaba daa'ima qaba. Bultii isaa akka jabeeffatuun fedha malee ani bultii isaa jeequllee hin fedhu isallee sammuu isaallee jeequllee hin fedhu jechuudha. Anaaf isa gidduu kan jiru hariiroon jiru obbolummaadha. Maaliif waliin haasoftaa maaliif gastii irratti walitti dhuftanii kan jettan immoo ta'e ani fata hireetu gargar nu baase malee wal lollee miti wal miinee miti wanni biraa dhalatee miti. So hireen qooda rabbiiti saniif ol baasee qadara rabbiitiin gargar baane. Amma itti deebitaa kan jettan immoo itti deebi'u osoo ta'e jalqabuma gargariin baanaaniif inni. Abbiin barbaadee gargar nu baasu osoo itti deebi'u osoo nu wajjin jiraachuun silaa kan nuuf qaddarame ta'e osoo wajjin jiraachuun rabbi biraa nuuf dhufte ta'e jalqabuma abbiin barbaadee gargar nu baasu. Garuu kan kiyyaaf kan isaa waan rabbi biraa hin dhufneef gargar baanee jirra. Amma immoo walitti deebi'uu waan danda'amu miti yoo akkas jettanii yaaddan. Ajandaa walitti dubbattaniitu ajandaa huumaa jirtan immoo kan jettan ani wallahi kaleessa galgala akka carraa ta'e gastii irratti ol argine ani si awaaree jiraa jedheen na dubbate. Ani kanallee quban qabu gaafa inni umraa deemellee du'aa inaaf godhu akka wanni kun keessa isaa jirullee ani quban qabu jechuun garaadhuma isaarraa waan du'aa inaaf godhee natti fakkaata. Darbee seeloo waliin dubbannu waan akkanaa natti dubbatee sin beeku. So yeroo hunda hiree gaarii rabbi siif haa kennu naan jedha malee anis akkuma keessaniin kaleessa surprise ta'e jechuudha. Si abaaree jira abaarsa kiyya jala jirta waan akkas kan jedhu sani amma siniif deebi'ee natti fakkaata. Ibsaa dhageessanii. Thank you. Waan bareedaa deebistee gaaffii bareedduu deebisaa bareedduu kan nuti galatoome obboleettii teenya. Ammas wanni biraa takka akka nuti namni hedduun dhufee waa'ee keetiif waa'ee isaatirraa waan isin jidduu jiru waan isin waliin jettanirraa haasooyinuu ajandaa godhannuuf kanaaf heeyyamni kan ni taati. Waa'ee kiyyaaf kan isaa koo waan ajandaa ta'uu miti bar. Thank you. Wal hiiknirraa maal ajandaa maaltu. Thank you. Galatoome wallahi. Waan kiyyaaf kan isaa baay'ee ho'a malee waan ajandaa ta'uu miti amma jechuun waan kana immoo inni yoo naaf dhiise abaarsa inni jedhu kana yoo dhugaan ta'e yoo naaf dhiise yoo naaf dhiisuu baates rakkoo miti yoo rabbi irraa dhufuu baatte ani abaarsatti nama nu rabbi kiyya tokkichatti malee. Nu hundi warri asii waa'ee Muhammad Bayyaan akkana jeen kun booniyyeen akkana jetti nuun galchuu. Irraa haasooyinullee hayyama nuun kannine mucaan. So warri nuti obboleettii teenya eenyaan hanga bashiiti naamin jennee nuti asii mataan nu oowwu hundi mucaan akkasi bishaan nu jala yaafteetti. Kalifoo bakka kanatti dhaggeeffadhu. Elaa ajandaa sin godhachuudhaaf eeyyama ni kennitaa jette malee waan akka amma jettu kana hin jenne. Ani namni akka ajandaa na godhatu sin fedhu. Kaleessa akka carraatee viidiyoon sun waraabame namni ajandaa godhate. Okay. Ammas immoo wanti dubbachaa jirru kun wanti dubbanne immoo ajandaa ta'uu mala. Borus iftaanis namni nu waraabbatee post nu godhu. Isallee ni gorsinaa nu warri itti dhiyaatu ni gorsinaa intala dhalaa takkaan akka inni kalee jawusan jechuun sirrii miti. Ni gorsinaa. Wallahi ni gorsinaa. Atillee hiree bareedduu rabbi siyaa kan intala dhalaa intala dubartiitiin qaba ifiifuhi. Akka intala tiyyaan namni yeroo hedduu akkasitti wanna jiru hin barbaadu anillee intala namaatiif jalaa qaba waan ta'eef wallahi hamtuu ta'een jaaladhu wallahi summa wallahi hamtuu ta'een jaaladhu obboleettii tiyya qaalii. Akka namni waa'ee kee ajandaa godhatullee hin barbaadu ittiin ni gorsina isanillee nuti isin warri as gubbaadhaa haasa'u jiru tokkollee hammeenya waliin qabnu isin warri as jala hammeenya akka waan qabnu isiniif fakkaatelleen asirratti dhiifama wanni isin mufannee yoo jiraanne wanni isin nu mufatta yoo jiraattan afoo naalillahi afootu nu jedha namni Oromoo gaa yeroo takka walitti dhufee fataa zanaa jechuun numa jirtiif walitti dhufnee fataa zanaa jennee so akkasi sorry guys bakka jirtanitti nagaa rabbi isinitti haa ta'u salaamu alaikum thank you booniyyee waan nu golchiteef booniyyee wa alaikum salaam gaafii si gaafadhamee qoy bakka dubbii reefu anti si qabeessan jechuudha akka inni
innis akkasitti laalootti akka mabbaan mallee si jaalatu hin beektu shari'aatti amanaa nama diinii akka bultilleen haga 3-4tti fuudhuu danda'u jee fadhii akka qabu hin beektu ati. Hin beeku. Hin beeku. Min wallahi jemi. Akkamittiin beekuu danda'a? Akkamittiin beekuu danda'a ati fuula isarraa nama tokko akka inni si jaalatuuf akka sin jaalan akkamitti danda'een? Ani psychologically hin baranne fuula namaarraa akkamittiin beeka? Intee naachina jaalala namni fuularraa ilaalee nama hin qara'u. Akka inni ogeessi arge ta'u osoo laaltee agartu nuti liifirraa si ergaan jirru amma ammattuu jechuudha. Hin beeku ibsaa amma inni kuwaadha manaa qaba. Ani immoo akka inni na jaallatu hin beeku. Akka obboleettii takka na jaallatu beeka malee akka haadha manaa. Laa boonii dhaggeeffatu. Wooma jaalala keessattuu abbummaan fadha wal jaalatee dabee illeen deebii akka obboleettii akka obboleessaa si ta'an sun hin jirtu. Akka fadhallee ta'u waan wajji dabarsan inni yaadata. Oggoo jetee ilaalu inni ija isaa keessatti waan wajjin haasawaa ture san yaadata. Akka fadhallee ta'u wanni akkasii hin jirtu. Wanni ati beekuu qabdu dhugatti. Yoo ta'es rakkoon ani eegsisaa ta'e miire na jaallachuu danda'a. Kanaaf maaliif na jaalate yookaan na jaallatu jedhee murteessuu hin danda'u. Baran tanas ni jaa. Jedhee himuu hin danda'u. Garuu ani irraan beeku ammatti. Ati garuu waan an sidaamu beeki. Hin beeku osoo hin taane beeki. Immoo jaartii lammaffaan ta'aa yoo ta'e murteeffatu taates nutti himi rakkoota kan qabu. Isaa amma bar himeen ture osoo ani finni kan waliin jiraannu ta'ee jalqabuma gargar hin baanu. Osoo kan bultii jaarannu ta'ee jalqabumayyuu gargar hin baanu. Wallaahi booniyyee amantus amanuu baattus bultii maamabbaan harka kee jirti. Bultummaan amma inni ooffataa jiru kun harka kee jirti. Yoo feete diiguu dandeessa, yoo feete jaaruu dandeessa, yoo feete baaftee seenuu dandeessa. Wallaahi lajim naamani. An kana kakadhee siin jaagaru. Muslimaami. Kana beektaati? Hin beeku. Laa bultiin isaa harka hin jirtu. Bultiin isaa harkaa fi haadha manaa isaa harka jirti. Si harka hin jirtu. Amma ol sossob. Isaati maaliif dhaabatteetu kana jirta? An waan hin beeku ture. Gaafis gaafadhu ibsaa. Akkamitti isii harka jirti? Akka ishee harka jirtu sitti ma dhaggeeffadhu. Bultii tana diiguu barbaade booniyyeen guyyaa tokko ittiin fudhatu. Naamani. Wanni akka ishiin mammabbaan itti miitetti eenyullee miidheen beeku mammabbaan. Jaalalti booniyyeedha. Booniyyeen baanu beeku miidhe. Jaalalti booniyyeedha akka mammabbaan miitetti eenyullee miiteen beeku. Siigalee wanni illi jaalalaatan fuudhanii fi nama jaalatanii wal adda siigalee. Kanaafu ni beeka keessi isalleen ishilleen ni beekti jechuudha. Osoo guyyaa tokko carraa kan ta'eef mammabbaan itti dhiyaatte mammabbaan argateeni sila ammoo walitti deebinetteeni mammabbaan guyyaa tokko miyyoo mana keessan teessu. Wal sossobuun maaliif barbaachise? Osoo dhugatti itti hammaatee illi sun qabde inni dubbisu ture booniyyee. Odoo keessaa badde wanni sun. Siigalee biroo kiyya. Agalee dubbii dhugaati. Kana ishilleen beekuu danda'u qabdi. Bultii isaatis ka eegu si eegi ammallee suma harka irraa waan dhugan siin jala. Bultii sanis qabii jabaadhu siin jala. Ibsa bikka kanaani waan hin hubachuu dadhabe. Bultii wajji wal fuudhanii adda baanimi. Eeyyee. Bar eega adda bahanii isin dirqama bultii jaarteeti. Yoo walitti deebuu ati jette sanuu ta'e agartee akkasitti deebiti malee hin ta'u bar shari'aa keessa eega adda bahan booda. Bultii jaaran tana yoomuu wajji rafanii beekan. Rasuulaa jedhameemi. Bakka tana adda baase bakka tana diisa sirriitti ittiin ulaala. Inni kaan kun qilleensumarratti hidhame malee jarri walitti hin dhufne. Dhugattuu itti gaafadhaa namni inni haa eegee hidhate booda dirqama sadiin yoo hiikee adda bahan guutuutti kan biraa bultii jaarteetti yoo nama sanii wajji waliigaluu dadhabdee adda baate isa deebuu dandeessi malee isa deebuu hin dandeessu. Ani kaniin dhagee fi baradheesi mee haa itti gaafadhaa gaanuuf. Waan kun itti gaafanna garuu wanni kun akka jirutti warra wajjin rafee ka'ee wal argee foon fuunfate san gartee deebisee iddoo foon biraa seenuu qabattiin beeka malee onlaayinaa kana gubbaa san hin beekne egaa biroo kiyya. Ni kaan kanuma onlaayinaati duraanuu waliin nyaanne waan ta'eef ni ilaalla. Kan itti gaafanna. Sheekaan jira warra nu jira sheekshaa.
Ayyee. Kiyya duboo isiin jaartii amma inni fuudhee dhaleerraa wajjin jiraachuu ni feeti ree talamadaa ta'uu ni feeti sanis gaafii takka. Afii irraa qaba ibsaa waan amma jedhaa jiru irratti walumaa qabdee deebista dhiifama. Yoo bultiin maama bayaan ta'amma harkaa qabu harka booniyyee jirti jettu. Booniyyee bultii isaa ta'e inni keessa jiru diiguu ni dandeetti. Yoo diigde ati gara keetii sitti tola miskiintitti sanga dari'ee tanee ol galfate akkamiin yaadda bakka kana. Yaaraa fudhatte. Ani kunga natti sitti tolaayi natti tolu garuu immoo harka rabbirraa hafe bultiin isaa harka booniyyee jirti. Kana immoo dhibbaan dhibbatti nan beeka. Namuutu ni beeka jala jirtanis jechuudha. Dhugatti osoo harka ishii jiraatu baattee liiv irratti walitti hin dhufu buqqifatee dheessa sii galee. Isaa buqqifatee dheessa maali jennaan bultii isaa sinii jecha buqqifatee dheessa. Sii galee kan nama ibsaa. Yoo inni fakkeenyaaf ka booniyee deebu taate booniyyeen bultii isaa akka diiddu ati fakkeenya tamana isiin amma jaartiif jalaa qabu san isii gadari'ee booniyyee akka ol galfatu ni eeyyamtaaf ati. Isaaf moo? Ati fakkeenyaaf sitti tolaa yoo inni kakka godhu. Okay, natti tolaa sitti tolaani like ni gootai like hin godhu garuu immoo akka fadhii isatti jiraatu filannoo isaati malee filannoo kiyyaa miti jiraachuu danda'a maal jennaan ana akkasitti namana fadhii isaa tokko godhuun dirqa waan isarra jiru kana immoo yoo naatee like hin godhaafi garuu like hin godhu. Ni bara fadhii isiiti bara fadhii isaati miti isii daawwasana bara isii paawara qaba keejee waan altaa teecha isiin fadhii isirra isii gaafadhume akkam jettaa. Ishii gaafanne bara ishii caalaa ammallee wanni miyyoo san caalaa namni haqa irraa qabu immoo baana irraa boonii jedhaa kanaa himee barbaadde ammas deebitee biroo keessa. Sii galee? Ilaachi biratti dubbiin bakkeen jirtu wanna kana fe'ita yoo waan hamilee taatanii keessa galuun wanni sun qeyyuu tuni qoosaan barbaachiftu ayyan dalleen barbaachisu dhugaa rabbi yoo dubbanne. Akki bayaanitti amma deemaa jirullee jooking biroo akkamitti akkasitti akkasii dandeenya maaliif numartuu obboleettii qabu. Ilmoo qabnaa waan kan takkatti murteessuun rakkisaadha. Bultii jechuun kun hamileedha. Wantoonni hamilee barbaaddi. Already inni amma fuudheyyuu qoosatti amma badii irratti dalagee itti balleesse. Dhaqa rabbii dubbanne maal jennaani ol baatee yoo laal na wajjin jiradhu hin jenneen yoo si argadhe qofa fayyaa si argadhe takkattuu si argadhe si wajjin jiradha hin jenneen bara. Isii argachuu barbaada. Tuqee dhiisuu barbaada malee. Bara afaaniin bahee si qammasee si dhiise jedhe si qammasuu. Yaa akkasii namaan jedhama akkasii nama jaalatamaa. Kana dhaggeeffadhaa isinii deebisa. Kuni mama baan ka'ammaa kunii fi kun waladda. Waan booniyyeen gaafa kiristaana turte sheexaanni ishii aarasa mama baan irraa baatu jira isinii galee. Amma mama baan kuni wanni isin beekuu qabdan. Sheexaana booniyyee gaafa dura booniyyee namanii ni sangarte santo mama baan seenee rabshaa dhaabuu jira. Haasonni kunis mama baanii miti. Akka kajjatan akkasitti hin beekas ni galee. Gallakkisee jira haada sheexaana san gaafadhaa. Aara sheexaanonni booniyyee irraa qabantu deebuutti jiraaf jeeti yaada malee mama baanii miti. Garuu immoo asirratti akkas jechuun rakkoo takka ni qaba rakkoo waan jettan isatti rakkoo qaba malee booniyyeef waan takka rakkoo qaba. Booniyyee jechuun wal qaamanuu waliin agarre akkasuma immoo intala dargaggeettidha gana heerumtii gana wanni jaartii akkas kana waliin jechuudhaaf anuun booniyyee kottu cuuna irraa baasi yoo tabannu yooliiwwan jee idoon keera kun miidiyaa akkuma namni fayyadama isin galee kan akkasitti hubadha. Garuu immoo isaaf irra rakkoo qaba akkamitti osoo mana keessa jiru ishiin jaartiin mama baansu lafaa kaatee miyyoo tana dura wal janaa turtan muccuu sirraa baasa akkanas si godha akkami jettaanii jechuu gartee kana na qabdii jaartiin tiyye if wallaaluu fi akkatti harkatti kanu ila ammatti mi'aan teena keessaan baane booniyyeedhaan jechuun isaa kuni bultii booniyyee bultii umma baan akka booniyyeen harkaa qabdu ragaa nu ta'a jechuudha. Kan akkasitti hubadhaa. Akkasitti hubannu akkasitti akkatti hubannu haqa rabbii yoo dubbannu taate kuni inni amma jaartii ofii bira taa'aa isii hamilee eeggattu tana isii gurseenin tana akka namni biraatu ittiin dhufneef silaa oo ta'ellee du'aa nama qara'ee du'aa godhuuf
في أدام باني إلى ربي تكون سينا ما يتكنا رزق ربي تي ربي رتين كتامني في أدام بان داسي ربي ريه ملتي سيا باسو أتي أما اللي أبلتي تيا وجين جيران وجين تبنا وجدي بريد غيرو تكاسك أما سيتني يفسي قدا سو جيران أنجران جروبات ndee jarana qarabbi ya dubban jarana oromoon turakin qabdan yaa dhugaadha wallahi illee ana ma ibsa raayuu gaafii qaba fakkeenyaaf gaafiin ani sirraa qabu ilma namaati hamilee qabdi jarana isii du'aa godhuutu barbaachisaadha malee haa danda'aniin hamilee isitti horuudha malee hamilee isii cabsanii lakki ani harka hambaatu si abar maaliif abaara tafiitti jiraataa jira maaliif abaara addaan banii wanni na baaruuf maaliif isi jabeessu abaarsiisuun bar dirqamaan na waliin jiraadhu jechuu agarsi dirqamaan akka fedhetti hin ta'u Sodaachisuudha dhugaa keeti sodaachisuudha. Akkamiin sodaachisa maaliif sodaachisa biyya ce'uun jarana nu marxoo obboleettii qabdanii jarana mee aqrabbii haa dubbannu maal jedhee akkas jedhame jecha keessan maal isin tun bara garaan keessin itti dhagama bara haa dubbatu hedduu malee itti dhagama sana beekuun dirqama jechuu barbaada siif rabbi si haa baasu jabaadhu amileen isin cabini isin jechuu barbaada. Galatoo biroo kiyya wallahi amma dhaggeeffadhu booni nama miidiyaati. Nama akkasin bakka laaltanii wanni laaltanii miti milyoon gajjabduudhaan ishin beekas galee nama miidiyaa kana qabxii godhuu danda'ullee nama obsa qabullee nama hubannoodhaan wayillee ilaalu milyoon akka xiqqootii miti. Mamma baanirras bilchoottuudha akka amma baanii miti wanni isin beekuu qabdan. Mamma baan fi booniyyee osoo amma gabaa keessanii booniyyeen dhiira lama malee deebisaa malee gurgurtee nutti deebiti jechuudha wanni isin beekuu qabdan. Wallahi lazim. Wallahi kuni dhugaadha. Kana keessatti wanni isin beekuu qabdan. Maayyoo duuba kaatee booyaa jira dabbal mootii gaaraa biratti. Wanni isin beekuu qabdan. Ani lalaan qoyi ibsaa waan isin jedhu. Qoyi wanni isaa sanin bar miyyoo akkas jeeni booniyyee irraan gaafii qaba. Hogganni akkas hin jiru booniyyee maa dhaggeeffattee takka ammoo akkuma dhiyoon tanatti gaa uumanan dhiisee maarreen waraabessa maarree dhaaf jetteetu mallee taatu hin darbanne hogganni akkas hin jiru akkamitti dhiifte. Yeroo maallan jedhu. Yeroo jechee isaan siin jaan amma dhaggeeffattu kana maama abbaan siin jiru. Abaarsa moo? Abaarsaa miti. Takkittuman si qammasee si dhiisaa maarree. Takkittuman si qammasee. Si qammasee si dhiisa dheeba. Si qammasee si dhiisa. Waan si qammasin. Ilaa akkim naan jedhe jalqaba si abaariin jira hireen siif hin baatu jedhe. Abaarsa kana akkamitti naaf dhiista naaf hin dhiistu jennaan siif hin dhiisu hagin si qammasutti jedhe. Osuma gaaffii keessa waan akkana naan jedhe malee lafumaa kee akka si qammasi malee siif hin dhiisu lafumaa kee miti kanaan jedhe akkamitti naaf dhiista riyaate abaarsa kana jennaan akkas jedhe. Haay areefuun tana jaalala isaan beekotte maal jechuudha jechuu kun. Jechuu kun maal jechuudha. Maaliin beeku maal jechuudha. Maal jechuu akka ta'e hin beektu. Sitti mufadheetiin jira. Sitti mufadheetiin jira. Sitti aareetiin jira. Rabbitti si kanne sin dhiisuu sin jee. Akkamitti rabbi irraa na fuuta akkamitti rabbitti nan kennee ennaani hagan si qammasuutis hin jee hagan si fuudhu jechuudha. Dubbiin qajarina isin fuutanii si qammaseen si dhiisatti hin qajarina dubbii. Si qammasaaf si fuudhaa wala adda ibsa. Si qammasaan kun immoo hagan laal dheebuu qaba qaalichi. Milyoon akka itti dheebasite ni beekti boolii jennis. Dheebuu sirraa qaba. Inni amma bar jecha isaa kanarra yoo dhaabanne ibsa si qammasee jechuun si qammasee si dhiisaaf si fuudhaan garagara obboleessu. Dheebuu qaba. Ani si qammasee jechuun isaa san hin beeku ani qammasuu malaktee. Qammasuu jechuun wajjira foo jechuudha. Wanni jedheen beeyta laale afaan Oromooti. Hoteela koottuti takkaa si qammasee si dhiisa. Hoteela wallaa akkas jedheen hoteela koottu. Ka viidiyoo jiraami. Maramilee cabsee bara waa dhageeffannaa bara waan dubbannu malee. Laal ani ibsa waa jechuu barbaada. Laal ibsa. Wallaahi billaahi. Maama bayaan dogoggora irra jira. Wanni kun sirrii miti akkuma Oromootitti dhaabaa jedhaani jedhan. Jaartiin teetuu ta nikaa irraa qabdu ta ilmaan irraa dhalte iyyuu yoo feete si jala teette yookiin si jala deemte. Allaqee bakka siin feetu anaan siin feetu sirraa deemteerti. Tai ganaa fuudhee waa takka ka irraan qabaatiin nikaa qofa irraa qabaateef dirqamaan waliin jiraachuu hin dandeettu. Eenyuyyuu yoo ta'e. Kanaaf qaalicha dhoggaa yoo dandeettan. Dogoggora akkas jedhee miidiyaa irratti bahee osoo kassastee barii micayyoon tun seera jala oolchiti maamma baan. Karaa seeraatiin illee ilaaluu danda'uu qabdan. Dhorgaa bakka dhumatti adda hiikkata adda baan allaqe zaasseet. Osoo biyya galtee kassaftee booniyyeen wallaahi billaahi ragaa biraa
hin barbaadu viidiyoo inni akka jedhe san fuutee mana murtii ofidde hin adabsiisaa jechuudha. Kana waan ta'eef maamma bayaaniin dhiisi goonni kun dogoggora micayyoo hiiktee jirta allaqee miidiyaarra waan akkasiin haas osoo keessaan illee taasise waan tokko. Micayyoo tokkoffaa hamlee isii cabsuun namni amma miidiyaa kanaa micayyoo tana fuudhuun sodaatu ebaltu abaare waan jedhuuf wanni jechamni akkasii hawaasa keenya keessa hin jiru maa yoo dhugaa walitti dubbanne maan rakkoo qaba abbaan feetan na jaaladha abbaan feetan na jibba. Yoo wanni tanaaf fuudhaa milyoon as bokkeenaa milyoon na ano akkasii miti ilaalcha hawaasa keenya keessa dubbachuu qabna akkas wanni godhatanii akkatti milyoon rifachiisin agar. Micayyoo rifachiisuu dhaboo osoo hin taane haasa ilaalcha hawaasa keenya keessa jirutu akkasi. Booniyye ati amma heeruma irraa ni qabda haqa hime. Ani eerume baadheeyyuu kun private kiyya malee waa'ee public irratti dubbadhu. Irraa qabdaa heeruma irraa dheebuu heerumaa ni qabdaa dheebuu heerumaa. Fadhii heerumaa ni qabdaa isin. Waa'ee heeruma kiyya nama laallatu. No gaafin akkana ibsa maal taate har'a banna. Akkas gootanii bar wallahi dubbii akkas gootanii bar akka nama bakka amma baane gaddabaatee dhabdee tokko goortee gootaniiti miyyoo. La isaan jenna mujattii waa takka balleessi nama miidiyaa waan taateef dandeette si jedha irraa bara. Waan kanaan gaafatana ibsa. Kuni dhimma dhuunfaa mataa isiiti waan ta'eef nama miidiyaa marwaa. Malee isa irra dhoorguudha malee isii waa gaafachuu miti jedha irraa. Akkas isaa dhugaa booni na dhaggeeffadhu laala wanta kan siidhama. Abaarsi isaa haqa abbaa kee hin taane ummaatii hin taane si galee haqa inni si obaasee si nyaachise hin qabu. Tanaafuu wanni abaarsa babbaareedu yookiin sodaattu hin jiru. Tan akka jala sarartuu. Ramadaan dhaggeeffadhu. Ani osoo Ustaaz Muhammad Bayyaan ta'uu baatee osoo nama biraa ta'e deebiin itti deebisuun beeka. Ani garuu wanti natti ulfaatu wanti gizee inni waanuma barbaade yaasoo wanti akkin hin dubbanne afaan na qabu diinii isarratti baradheessan jechuudha. Amma immoo isin immoo feetaa eeruma feetaan minaamin waa'ee kiyya nam tokko san ilaallatu fedhu. Waan isin beektan. Wanti kun booniyyee Muhammad Bayyaan ajandaaf jedhanii yoo gadi fiduu baatan waan dogoggora guddaa Muhammad Bayyaaniin dhaabadhu jedhaani. Kun maa yoo dhugaa waliin timan an dhugaa dubbadha hin sodaadhu abbaa fedhe. Odoo booniyyee walitti dhufuun dura waan hin taane dalaguutti hin jiru maa booniyyee sababatta. Waan inni amma miidiyaa irra bahee jedhutu sirrii miti. Akkaataa inni itti jiru kuni amma booniyyee wal agarraan nutti mul'atte moo san dura hin jiru. Nagaa ture nagaan ta'a. Maal inni maal jechaartan hangalle ifa godhi. Amalli amma baam jijjiiramuun kuni eeguma booniyyee walitti dhufee kan agartan moo san dura nagarre. Amalli isaa akka fedhellee yoo ka ta'u ta'e yoo ka beekee waan kana godhaaru ta'e yookaan dogoggoraan godhaaru ta'e yoo beeke dhaabbadhu. Dogoggoraa jedhaani yoo wallaale gorsaa itti himaa kun wanna dogoggoraati miidiyaa irra bahee akkas jechuun hin qabu. Intala durbaatiif. Jeneraal. Assalamu alaikum dhagee alaal isiin nurra isitu isa beeka beektaa akka fedhellee ta'uu ni beektaa amma ati kaatee personaal gootee hidhatti darbuu dandeessi bika biraa dheetee polotikaa irraa goorra isiinis. Polotikaa miti dhugaadha waan dhugaa isinitti himan yoo si ta'e fudhadhu dhugaa yoo si ta'uu baate dhiisi dhugaadha waan dhugaa lafa jiru ayin kamaaliitti dhugaa si. Timara dhugaadha fudhadhu. Dhagaye namni fudhadhaa ka fudhatu fudhatu. Boonigeenis mirgasiiti innis mirgasaati beektaa. Boonigeenis yoo fadhii keessaan qabaane dhaabbadhu narraa yoo ta'een namichi namaa dhaabbataa beektaa sigalee isiis akkuma isin jettee gartee ulataan na bira jira waan na qaraasee cini kabajaani inni kun akka nama biraati meetiin attechaa jetti beektaa sigalee tanaafu booyyinis waan kabajuun jecha hammeenya isaan qabdu uummata kan waan dhiisaati gartee yoo feetan isii gorsaa malee isaa miti isiin soo gorsamtee irraa dhaabbata. Tini dhaabbata yoo isin dhugaan sirees taatee itti himattee. Ani bee jedhe wanti kun ajandaa ta'uu baannaan dogoggora ela anammallee kanuma jedhe ajandaaf uumanii akkana godhuu baannaan wantichi dogoggora yoo dhugaa walii manaan dhugaan dubbadha malee waan fedhe gabbaa malee dhugama dubbadha dhugaan lafa jirtu kan. Ajandaadhaaf miti dhaggeeffadhu yaani waan kana miidiyaa irratti baasee dubbate miti ajandaa haa ta'u ajandaa ta'uu sabaatu inni fuudhee hiree isaa oofataara ilmoo isaa argateera. Maayifis yabaraa fuut jedhee biraa deebuu qaba yoo baare. Allaqee kanuma ree wanti jedhe anillee kanuma bara Abdii Doktor Abdii anillee kanuman jedhee bara. Dirqamaan immoo dhaabbaa ishiin taane wanni hin taane maala baaree fida qo'e afiifu. Jechuun egaa diinii irratti barattee amma ta'e ta'us ni kaa godhatee rakkii irraa qaba gaa'ibsa yoo dhugaa dubbana ta'e diinii. Maal qaba maatuu maraata akkamatti immoo baamboonii irraa rakkii maal qaba. Koo diinii hin barsiise bar inni ni kan hin barsiise duuba abaaruun barbaachisa. Maal abaaruun barbaachisa.
baare qabuu danda'a. Kana eenyu gaafadhu. Qoy mama baana matasimoo haqa rabbiin isaa eegee itti namaaf haqa isaa rabbiin eeguu sanirra jira. Ati sirba isaa laalin gaasan rabbi gaafata bara. No, Nikaalaan no, jiru yoo baare. obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. Yoo waa'ee diinis hin beekne deema baradha. Dhugaan isin hin jaa. Uumma baan boonii irra Koo ibsa. Abbaa mana haadha manaa yoo baare hin qabu haqa irratti. Fakkeenyaaf yoo jaallatee baare na jaallatee si baare dhaara bara. Abdii haqa hin qabu garuu abaaruu hin qabu. Haqa hin qabu. Jaallatee si dhaara jaallatee moo kamitiire. Maa jira keenya waan bakkee jiru maa walloo sina jaalladheen si abaare gaafa ni kaasirraa buutu abaaruu miti yoo waaqa ol fincaa'ee hin dhaqqabu garuu abaaruu hin qabu dogoggora. Qo'ee jeneraal walumaan dhagaarra miti waan ustaazonni jedhan. No, akkas taanaan gaarii jaaladhe haqan sirraa qabaa sina baaraa dabar. Ibsa. Nikaa godhattee taati. Ibsa. Nama weelkan. Baga gaannoo itanii. Neegista kacaraan kan hagaree kuusun dhaggeeffatu.